Maaloon dabarsinaa gaadaraa keessanii gurbaa tokkotu galgala buchoo naan jedhe jennaan isa naxaameen kolfaa nan kee irri barraa kee ganama gaa niitii ishee ollaa keenyaa buna danfisti ganama anuu ishee kajeellaa achi naqe gaafa naqu hin dhaabbatti nagaa bultee sooretti jedhee jennaan nagaa keedhaa naan jette noo ganaan qursee hojjedhaa minaamin naan jettee jennaan kooftoor jechuu immoo barbaadde gaa ani waan muummachaa ol deebi'e ammas lammaffaa ituuman buna mana kanaan dhugiin hin ba'u jedheen gaafan ammas lammaffaa dhaqu qodaa miicciti. Maali amma kuni birqii gooteetuun qabaadheen kajeellaa mana ishee dhaqaa hidheen anuu tamaarreen fincaan koo fincaa'een dhufadheen gaafan ba'u silaa qorumsii lafan deemutti na biraan dhibamu amma niitiin isheen ollaa tokko immoo se'eetii 24 siniin jedheen se'eetii 24 shinti beetii irra teessi achi anuu takka muummadhee dadhabeen akka nama zayitii fi sukkaara fudhatu eegee dadhabee maali qorumsisaa maaltu na qoree dhaqee maasii obbo Fiqiruu keessatti fincaa'een deebi'uu jedheen gaafanii gadi qajeeluu. Lakkaanii nan irraan fadhee na waamanii turanii galatooman obbo Taammanaa ture. Achiin dhaabbadhee maal ola shubbisee anoo gaafan ol deebi'u immoo ittiin goruu gaafa akka jedhee mana ilaalu namchi tokko immoo dhaabbataas bukkeen dhaabbataa sodaachaa malaqeen asiif asiin ilaalladheen ofirra gattaa'ee fincaa koo fincaa'ee ol deebi'ee gaa.